Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dabareen kan oduu ispoortii guyyaa kanaaf qopheeffanne kan isinitti mo'amboon jedha gaagatii ceessaan booda walitti deebina. Dirreen shaampiyoonota OBN taphoota chaampiyoons liigii Awurooppaa isin biraan gahuun biyya keessaa hanga biyya alaatti jaallatamummaa ol aanaa argateera. Waltajjii tiyaatirri gurguddoon diraamaan gurguddoon irratti raawwatamanidha. Dhibbeentaa 21 qofaa gara Itilii deemee kan inni injifate. Dumfries galchii lammaffaa Inter Miilaan. Tamsaasni keenya jalqabaa raadiyoo qofaan eegalame saayibar miidiyaa OBN qabu hundaan isin biraan gahuun hirmaachisummaan keessan akka dabalu ta'eera. Ousmane Dembélé! Oh! Paris Saint-Germain! Taphataa sarara fuulduraa sirrii gaafataati of jaalachuu qabda. Gara goolitti jijjiiramuun dirqama itti ta'e natti fakkaata. Fedhii hordoftoota isaa guutuuf yeroo hunda kan hojjetaa jiru OBN bara 2018 tamsaasa kallattii dirree shaampiyonotaa dhiyeessii addaatiin qabatee dhiyaateera. Aurelien Chouamini David Alabaadhaaf kennee jira. David Alabaan deebisee achumatti Aurelien Chouaminiidhaaf. Inni ittisaa kubbaa buufachuudhaaf saffisaan taphattoota harkaa fuudhaa kubbaa taphattootaaf mijeessaa. Isinis tamsaasa dirree shaampiyonotaa kallattii isiniif mijateen hordofuu dandeessu. Tilmaamaa badhaafamaa. Dhaabbileen oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa 022 111 8605tiin bilbiluu dandeessu. OBN dirree shaampiyonotaa. OBN sagalee uummataa. Dirree shaampiyoonota OBN tapha chaampiyoons liigii Awurooppaa irraa Cheelsii fi Barseeloonaa Staanfoord Biriijitti sa'aatii 5 eegaluun taphatan durseetoo kan isin biraan ga'u ta'a karaa ergaa gabaabaa 8330 akkasuma filannoowwan qabdan hundaan taphicha tilmaamaa OBN waliin turaa jenna. Gara oduuwwan maddeen alaatti argannetti yoo dabarru Pirimeer Liigii Ingilaandii Maanchestar Yuunaayitid Evertoniin mo'ameera. Taphaa xumuraa torbee 12ffaa liigichaatiin Old Trafforditti Maanchestar Yuunaayitid taphattoota hanquun kan taphate Evertoniin 1-0dhaan mo'ame. Taphataan Everton Idrissa Gana Guyyeen hiriyaa gareessaa Michael Keane kabaluu isaatiin daqiiqaa 13ffaa irratti kaardii diimaadhaan dirreedhaa baheera. Gana Guyyeen kubbaa Michael Keane isaaf kenne, Keane ammoo dhiituu diduu isaatiin Bruno Fernandes kubbicha gara goolitti waa yaaleef taphattoota Everton lamaan gidduutti atakaaroon uumame. Everton taphattoota hanquun taphachaa osoo jiru Kieran Dewsbury-Hall daqiiqaa 29ffaa irratti goolii hawwattuu galchuun Everton 1-0dhaan mo'ateera. Sana booda taphattoonni Manchester United irra deddeebiidhaan goolii galchuuf yaalanis goolii eegaan Everton Jordan Pickford jalaa deebiseera. Bruno Fernandes boqonnaan dura Brian Mbeumo ammoo boqonnaa deebii akkasuma Joshua Zirkisiin yaaliiwwan irra deddeebiidhaan taasisan Pickford goolii akka hin taane jalaa qoleera. Daqiiqaa 77f taphattoota 10 kan taphate Everton goolii 1-0 injifachuudhaan bara 1992 as Old Trafforditti injifannoo jalqabaa galmeessiseera. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim mo'amuu qofa osoo hin taane ga'umsi taphattootaas gadi bu'eera jechuudhaan taphattoota isaaniitti quba qabaniiru. Mo'amuunis nuuf mala jedhanii jiru. Leenjisaan Everton David Moyes gama isaaniitiin walitti bu'uu Gana Guyyee fi Michael Keane irratti yaada kennaniin kuni mallattoo tapha injifachuu barbaaduti jedhan. Idrissa Gana Guyyeen ammoo taatee sana booda Michael Keane dabalatee taphattoota garichaa akkasuma kilabichaa fi deeggartoota dhiifama gaafateera.
Champions League kilaboota Awurooppaa torbee shanaffaatiin har'a Cheelsiin Baarseloonaa Maanchestar Siitiin ammoo Baayer Liivarkuusan waliin morkatu. Baarseloonaan waggoota 19 booda Staanfoord Biriijitti Cheelsii injifachuuf morkata. Abdurrahmaan Amiin. Neto going for goal. Goodness me, he didn't miss by much either. Champions League Awurooppaa torbee shanaffaan shaampiyoonii Awurooppaa yeroo shanii Baarseloonaa fi shaampiyoonii addunyaa Cheelsii kan waliin morkachiisu tapha xiyyeeffannoo argateedha. Kilaboonni lamaanuu liigichaan qabxii torba qixa qabaachuun gahumsa wal madaaluun sadarkaa 11ffaa fi 12ffaa irra ta'anii waliin morkatu. Cheelsiin taphoota 9 dhiyoo Baarseloonaa waliin taphate keessaa tokkoon qofa yoo mo'amu Baarseloonaan erga bara 2006 waggoota 19 booda Staanfoord Biriijitti Cheelsii injifachuuf morkata. Enzo Maareskaan kan leenji'u Cheelsiin kilaba giddu galeessaan taphattoota umrii xiqqaatiin dorgommicha irratti hirmaataa jirudha. Dorgommichaan Baarseloonaaf goolii 4 kan galche Maarkas Raashfoordi gahumsi mul'isu ni eegama. Ta'us taphataa onnee kilaba kanaa ta'e Pedriin sababa miidhamaatiin kilabicha hin tajaajilu. Gama Cheelsiitii Kool Palmer gara shaakalaatti deebi'us kilabicha hin tajaajilu jedhameera. Leenjisaan Cheelsii Enzo Maareskaan Champions Leaguein Baarseloonaa waliin taphannee dilbata immoo Arsenaal simannaa torbeen kun nuuf torbee ulfaataadha jedhan. Itti dabaluun leenjisichi taphni kun tapha dargaggoota akka Estivao William fi Lamine Yamal umrii xixiqqaan dandeetti adda agarsiisan walitti fidu waan ta'eef si'oominaan eeggama yoo jedhan. Estivao William Chelsea fi Brazil keessatti gahumsa hin dagatamne dabarsaa jira. Gahumsa isaa kana gabbifachaa akka fuulla'u ni gargaara jedhan. Baarseloonaan kilaba carraa goolii hedduu uumuu ta'us taphattoota isaanii akeekkachiisaniiru. Oh, this time he finds the finish. Gareen Pep Guardiola leenji'u Manchester Cityin Itaaditti Bayer Leverkusen waliin kan taphatu ni eegama. Manchester Cityin taphoota 24 kana dura kilaboota Jarmanii waliin taphate keessaa tokko qofa mo'amuun riikardii fooyya'aa kilaba qabudha. Bara kana kilaboota 4 dorgommichaan hin mo'amin keessaa tokko ta'uun isaa ammoo Leverkuseniif qormaata taaf eegama. Dorgommichaan taphoota 4 taphate keessaa tokko qofa kan injifate Bayer Leverkusen ammoo injifannoo lammaffaa liigichaa galmeessuuf morkata. Manchester Cityin tapha liigichaa Newcastlein mo'ame irraa gara injifannootti deebi'uuf Leverkusen ammoo dorgommii hundaan injifannoo afraffaa walitti aansee galmeessuuf waliin morkatu. Manchester Cityidhaaf Champions Leaguein goolii 31 kan galche Erling Haaland tapha 50ffaa Champions League Awurooppaa taphachuuf qophaa'aa jira. Taphataan sarara ittisaa Manchester City Joshko Gvardiol dorgommichi kan kilaboota ciccimoo Awurooppaa waliin morkachiisudha. Hundinuu injifannoof morkatu. Nutis tapha kana injifachuu barbaanna jedhe. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan tapha Champions League 100ffaa Manchester City dursu. Pep yaada kennaniin dorgommii gurguddaa akkanaa irratti kilaboota jajjaboo waliin irra deddeebitee morkachuun qormaata muuxannoo irraa argattudha. Tapha kanas kilaba cimaa Bundesliigaan sadarkaa 3ffaa irra jiru waliin morkanna jedhaniiru. Borussia Dortmund Villarreal waliin Signal Iduna Parkitti morkatu. Kilaboonni lamaan tapha qabxii jalqabaa waliin taphatu. Eddie Howe kan leenji'u Newcastle United dirree isaatiin ala gara Firaans imaluun Olympique de Marseille waliin morkiin taasisu ni eegama. Premier Leagueidhaan Manchester City irratti injifannoo boonsaa kan galmeesse Newcastle United Champions Leagueidhaan taphoota 3 injifachuun tokko qofa mo'ame qabxii 9 sadarkaa 6ffaa irra taa'uun injifannoo afraffaa morkata. Marseille ammoo tapha tokko qofa injifatee qabxii 3 sadarkaa gadii 25ffaa irratti argama. Napoliin Karabag, Juventus Bodo, Ajax Benfica, Galatasaray Union Saint-Gilles, Slavia Prague Athletic Bilbao waliin morkatu. The first action of the day is a goal for the host. Itoophiyaan tapha guutuu dargaggoota Afrikaatiin gosoota ispoortii 8 akka hirmaattu ibsameera. Tapha guutuu dargaggoota Afrikaa marsaa arfaffaa Angoolaa magaalaa Luwaandaatti dorgomamuun Itoophiyaan gosoota ispoortii 8 akka hirmaattu ministeera aadaa fi ispoortiitu beeksise. Itoophiyaan ispoortistoota 73 qabachuun dorgommii atleetiksii, biskileetii, kaaraatee, teekwaandoo, teenisa minjaalaa, bishaan daakii fi qiriphaan ni hirmaatti jedhameera. Leenjistootaa fi ispoortistoota dabalatee miseensonni 90 ta'an dorgommii kanaan hirmaatan hanga sadaasa 29tti erga qophaa'aniin booda sadaasa 30 ammoo gara Angoolaatti ni imalu. Taphni guutuu dargaggoota Afrikaa bara 2025 kun muddee 1 hanga 10 Angoolaa Luwaandaatti dorgomama. CBE Premier League Itoophiyaa torbee torbaffaan har'a taphoota 3 eegala.
Staadeemii Finfinneetti Walaayittaa Diichaan Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat waliin yoo taphatu staadeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti ammoo kilabni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Bahar Daar waliin akkasuma Itiyoo Maddan Nageellee Arsii waliin morkatu. Kilaboonni hanga ammaatti hin injifanne Walaayittaa Diichaa fi Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat injifannoo jalqabaa bara dorgommichaa galmeessisuudhaaf sa'aatii 9 eegaluun staadeemii Finfinneetti waliin taphatu. Bara dorgommii kana leenjisaa sadaffaa sa'aatiin durfamaa kan jiru Walaayittaa Diichaan ammoo qabxii lamaan sadarkaa 19ffaa irratti argama. Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraatis qabxii tokko qofaan sadarkaa dhumaa 20ffaa irra jira. Torbee darbee darbii naannoo Oromiyaatiin Nageellee Arsiin kan mo'ame Adaamaan sa'aatii 9 eegaluun Bahar Daar waliin staadeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti waliin morkatu. Pirimeer Liigii dubartoota Itiyoophiyaatiin ammoo Itiyoo Elektiriik injifannoodhaan itti fufeera. Torbee 8ffaa liigichaatiin kaleessa taphoonni lama kan taphataman yoo ta'u Itiyoo Elektiriik goolii 2-0dhaan Buna Sidaamaa mo'achuun dursummaa liigichaa cimsateera. Goolii injifannoo Itiyoo Elektiriik lamaan Daagmaawii Salamoon kan galchite yoo ta'u baay'ina goolii bara kana liigichaan galchite 16 gaachuun sadarkaa duraa irratti argamti. Taphoota 8 hundaa kan mo'ate Itiyoo Elektiriik qabxii 24 liigicha yoo dursu waggaa 5 booda waancaa Pirimeer Liigii Itiyoophiyaa baankii daldala Itiyoophiyaa harkaa buufachuuf imala fooyyarra jira. Taphaa biroo kaleessuma taphatameen Hawaasaan goolii 2-0 Shaggar kan injifate yoo ta'u Massaloo Abarraa fi Taaddalach Abrahaam gooliiwwan injifannoo kilaba Hawaasaa galchaniiru. Hawaasaan qabxii 15 sadarkaa sadaffaa kan cimsate yoo ta'u Shaggar ammoo qabxii 12 shanaffaarra jira. Boru tapha cimaa torbee kanaatiin shaampiyooniin dorgommichaa baankiin daldala Itoophiyaa Machaal waliin taphata.